itti yookaan wal cinatti Abu Ma'aaziidhaa fi garee shaadaa bilisa kofara'anii isaanii wajjii yeroo jalqabaa wal arguu kootti natti tolee jiraanii. Okay, dhimmi nun addan irratti dhufne dhimma burjaajii miidiyaa kanarra olii gaddeemaa jiru isaan wal qabsiisee irratti haasa'uudhaaf kan dhufnee jirru jechuudha. Wanti jiru kanumadha. Kanatti aansuu waan hin dubbadhu yoo jiraate namoonni informationii kana guutummaatti of harkaa qabanii akka sa'aatiin hirribaa isaanii fudhatee jalaa deemee dubbiin kun kijibana jalaa hin taanetti ariifattanii gara sagantaa keenyaatti darbitanii bareedaa taa'ee yaada. Hayyee Addisu wanta inshallah waan gidduu kana burjaajii deemaa jiru irratti maal jettaati yaada akkamii qabda? Gabaabsiituma. Yaada okay viidiyoo baay'ee barreeffan yana bukkee ibsaan hin jiru maabiraatiin na biraan jiru kanaaf malee waa biraadhaan miti. Samma obboleessi keenya ustaas yaannaa kaase irratti isa jalqabaa ragaa keessaatiin lakkoofsi bilbilaa siidhaan qabaa isaaniif bilbiltee sa'aatiin hirribaa fudhatee wanta na jalaa akka na jalaa hin deemnetti isaanirraa erga yaada naa fuutee gestii kana naa dhaggeeffachiiste booddeen yaada kootti darbaa. Carraa jalqabaa namoota guyyaa gaafa sanaa fi namoota karaa keessa bilbila isaanii si ergee isaanii wajjin akka wal qunnamtuu fi jalqaba isaanii irraatii wanta jedhamu dhageenyetu walitti deebiin natti tola. Okay, hayyee jalqaba osoo waan jiru yaada kee ibsatte ergas rakkoo hin qabu. Waan irratti dubbatte irratti ragaas maalis yoo ta'e achiyyuu ga'uu dhiisuus danda'a. Waan irratti dubbattu irratti waan ta'e irratti waan jettu yoo qabaatte ergan tana ammoo gara bal'inaan ragaa kees maalittis hin deebina inshallah. Waan jettu yoo jiraate. Haa ta'u ishee. I think wantichi akkuma isin ganama kaatan eegitan anis ganama qe'edha kanan. Viidiyoon olii gadi oofamaa jiru dhimma koof dhimma obboleessa jechuun xiqqoonatti mul'ata jedhamu siin qabu dhimma Amaanu'eel viidiyoo hojjechuudhaan karaa keessootiin shamarran irratti ergu akkasuma namoota irratti ergu duula maqaballeessii akkasuma ragaawwan bukkee jijjiraniif ragaan namaa isa kana wajjin kan wal qabatee deemu fi kan kana fakkaatudha jechuudha. Inni itti fufee jiru islaamummaa dhiisee gara kiristaanummaatti deebi'eeraa fi hordammoo sagalee waraabamee achirra jiru sanarraan dhaabbadhee yaada koo kaasuu barbaada. Isa dura garuu ammallee irra deebiidhaan sa'aatiin kun sa'aatii hirribaa waan ta'eef jarri sun immoo bilbila naa kaasuu baatanii jennaan ragaan koo soba waan na jalaa ta'uuf atattamaan jarreen sanaaf naa bilbiltanii sagalee ergarraa naa fuutanii yaada koo bal'inaan itti fufaa jechuudha. Ayyee marhaba Ustaz Farhaan maal jettan gara intinaatti darbinu ragaa fuudhutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otoo viidiyoo abdii ol faa Abu Masfaa guddistanii ankora qoqa Abu Maazif abdii ol baase ani jalan wanna jedha warri mooditara qabdanii inshallah otoo gara dubbii kanatti isin komentii nam tokko kan banne warri mooditara yookiin mooditara irraa sassaabe hundarraati komentii tokko nam tokko barbaannu bakka nuti amma qalbiidhaan dubbii dhaggeeffachuu malee komentii akka nam tokko nuti barreessu barbaadaa hin jiru. Tole akka nam tokko nurratti komentiin barreessine egaa akkuma sayyaan quraanaan nu jammare maal jedhe yaa ayyuhan naasu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu yoo namni faasiqni tokko fokkataan badii tokko ergaa fidee gara keessanitti dhufe adda baafadhaan nun jedhe. Islaamummaan amantaa waa yoo namatti dhufe adda baafatanii ittiin deeman malee waan ma argatan fudhatanii deeman miti. Saniif obboleessi keenya addisuullee nu biratti argame nuti illee asirratti argamne otoo ibsaa wannan kennatiin osoo nu eeyyamameeti isaan ibsi jechuurra sayyaan waan inni dubbate irrattitu nuti gaafanneen immoo irratti ibsanuu kenne irra bareedanatti fakkaata waan dubbate sana keessaati jecha lama tokko sadan tokko fudhanne waan kana irratti akkamitti jette yoom jette waan kun maal fakkaata jennee osoo gaafanne irra bareedanatti fakkaata yoo inni eeyyamamaate jechuudha. Yoo eeyyamamaan taane immoo rakkoodhaa miti. Sagaleen kun nagaama sayyaa sittiin deebise barree sagantaa
gaafadhuun addisu yookaan immoo addisu yoo eeyyamamaa ta'e tokko inni eeyyamamaa gaa ta'e gaa dubbiin addisu eeyyamamaa ta'e. Eeyyamamaadha. Eeyyamamummaa koo caalaa immoo ani eeyyama haasaan barbaadatu hin taane eeyyama dhugaa barbaaduun barbaada waanta ta'eefi kallattiidhumaan ragaa namootaa bilbila isin bira jiruun naa bilbiltanii utuu namni hin rafiin isa booda bal'inaan haasaa keenyatti fufna ammallee yaadi koo qabu. Okay, gaaffii dura kan ragaa kun afaan dursu jechuu geete? Akka kanadha mikinaatu sa'aatiin yoo namni rafatee sayyada wali gaafadhuufiti sitti kenname na fakkaata bilbilli akkasimi addisu. Sayya namoota sanatti dandeessanne. Bismillah. Ngartanii Addisuu Raggaasaadha. Bilbilanni mul'atu kana argaan jirru war. Viidiyoon cufaadha. Jaratti bilbilu itti agarsiisa osoo hin taane jaratti akka bilbiltuufi. Isaanoo bilbil. Ayyee. Bilbilu manni erge bilbiluu kiyya agarsiisuufi. Neetworkiin baasaa hin jiru. Allahu ya Allah. Nuuraddiin jedha maqaan isaa. الله يا الله ربي يا رحمن أستاذ إيش دبسة إن شاء الله inni duraachiiti ragaan kun dubbatamu malee si gaafachuun gaariinaaf hin ta'u jechuu jira mee achumaati duraa xumuratu sirraa kaasanii yoo hin taane immoo مرحبا نور الدين السلام عليكم ورحمة الله مسلما اتفاقاتا بقاك يا راسك السلام ورحمة الله وبركاته مسلم أيه مرحبا نور الدين أكم نجاكيتي الحمد لله رب العالمين وان قدو كان فيديو خلتي مباشرة جرتا جلين مباشرة جرتا تيك توك جرتا أستاذ فرحان أبو معافى هندي تاني في دقيقة شو تجرني أيه أكنا فكرتي أني غافين كيا وان قدو كان أستاذ abdii fi ustaz Addisuu Raggaasaa viidiyoo isaa walii gad deemaa jiru sagalee isaa kanallee dhageessee argitee jirta. Waan sana irratti maal jettaati inni naaf dubbatu ragaa koodha. Waan dubbattu maal qabda? Waan dubbatu wanni kun waan lama garan fakkaate. Ayyee. Addisuu turre bikka nama sadii ture gaafsan. Ayyee. Mucaan amaneen kun daawwalaa ture yeroo baay'ee deddeebi'aa jechuudha. Ijoollee Shaashamanneeti. Ati ijoollee Shaashamanneeti? Ijoollee Shaashamanneeti. Ayyee. Addisuu bira deemnee ture nama sadii taaneeti. Ayyee sadanuu musliimaa? Peenteedha kan fakkaatu waan musliimaa miliyoon. Namni lama peenteedha? Tokkichi peenteedha kan addaan baafanneen gaafanneen daanilla. Osoo waliin beekii waliin deemtan jechuudha? Isaan kaan Addisuu beekan. Tokkichaan beekaa Addisuudha. Addisuudhaan beekuuf. Isa waliin turre waan kanaanillee argatu waliin beektanii Addisuudha. Ayyee. Guyyaa isaanii mucaan kun deddeebisee daawwalaaf beektanii amaaniidhaan kun. Ayyee. Yeroo baay'ee isaa daawwaluu kaas jenneetu nutu kaasisee. Inni deddeebisee daawwalaan isin kaas ittiin jettan. Yeroo baay'ee daawwala bakka yeroo baay'ee daawwalee isa nun jennaan kaas jennees nu kaasisne. Ayyee. Akkasi kaasanii waliin hojii godhee waliin dubbataa ture. Eshi. Waa'ee amantaa kennaa dubbataa ture waa'ee amantaa musliimaa kanneen baay'ee dubbataa ture. Achi bakka nuti dhaggeeffannaa hojii godhee jennee akkasi irra nu godhe. Ayyee. Amantaa kana keessa ani nuti keessa ba'uu barbaanna. Amantaan kun keessattuu jedhe wallaahi kun rabbi nu argaa. Warra sheekota eeggadhu warra sheekota keessattuu isaan eeggadhu. Isaanii waan mata ta'e qaban jedhanii isaan eeggadhu. Nu amantaa kanatti walitti dhufee bareen amantaa kanarraa wanti dhaqamattu warra ijoollee dubartii isaanii tabii alaa jirturra isaanii wal bartee yookiin biiruu jechuu kaasii kanneen yoo waliin bulchita biiruu kasii kennanii waa akkanaa malee bu'aa guddaan gubbatti argine kanuma gisee cabaa kanarratti yoo kana dhaqamate malee carraan kan biraa hin jiru namni dubbataa ture. Jedhee kan itti dubbatu amoodha.
Amanile. Ayyee dubbii addisuuttoo gaafa deebitu. Dubbii addisuun dubbatanii. Ayyee maal jedhe? Inni jira addisuun jira nuti jira walaayatu godhee jira yaada. Eshi. Dubbataa ture achi haga kunoo abdii obboleessa san fa dubbataa ture. Abdiidha birri an kabaaranii inni waan birri argataa jiruuf wanna isaarraa nu dammoo birri haga abdii argataa hin jirru birri shawadaranii abdiyyuu qoftaan achi keessanii an keessaa barbaadu nu dammoo amantaa kanatti deemaa nu achi wanni xalootii godhannaa yaa ture. Utuu as keessa jiru gara beetikiristaanii jechuudha. Eshi. Beetikiristaanii deemaa xalootii godhadhaanii abdii dammoo qofatti godhanii achi keessa hafeera isaayyuu hin isa kafeeyaa guddaa kafalaan namni jira ture. Eshi. Achuma bakka nuti laagaa dhageenye achitti laagaa keenya haga dhagee akka nama waliin jiru dhagee shirkii irraa cufate inni. Ayyee haasaa bilbila isaa waliin taasisan xumurteetta? Ayyee gaaffiin kiyya jedhe moo akkam jedhee dhinaa gaafadhu? Anis isuma gaafachuu. Gaafa kana dubbatu. Ustaaf Faraanii dhagaa jirtaami? Maal jettan? Gaafa waan sana dubbatee haala kamiin dubbatee miirri isaa haala kamii qoosaadha moo qoosaa miti gisa dubbatu inni kuna gadi maal dubbataadha nuti abdii jalaakaa zinneeti jalaakaa zinneeti abdiin qoosaadha inni dammoo gaaffii koo ni banne gaaffiin koo addisuun gaafa kan birrii nyaataa jira jedhe eenyudha amoodha moo addisuutu jedhe abdiin birrii nyaataa raka jedhe addisuu kaanii malee amanatidha. Okay. Addisuu birrii guddaa kennaaranii addisuu warri birrii baay'ee kennaara sanii achi keessa haateera inni isa an kabaaranii jira dubbata amananii kun. Tole haasaa addisuun abdii achi keessa seenee gaffa ofiin baasuu deemaa jira malee jedhe sibratti naasofne guyyaa san. Addisuun moo? Moo amanee? Maal jettaa? Addisuun moo amanee dubbate. Ustaaz meesni gaafadhu yeroo tokko. Haasaa addisuun taasise keessaati kan inni abdiitiin bakka sana keessaa baasuuf hin deemaa. Abdiitiin bakka sana keessaa baasuuf hin deema kan inni jedhe suni yeroo tokko. Kan inni jedhe suni sibiratti jedhe moo sibira maleedha? Bira jirta? Sibira jira yeroo san. Nuus jedheen abdiidhaan addisuudhaan jechuudha. Okay, qoosaadha moo kan waliin haasaa jira yeroo san asuma dhugumaa ta'e. Lala waan ustaaz. Addisuun yeroo sana haasa'aa ture qoosaadhaaf akkanatti haasa'amoo isa dhugumaasaa onni isaarraa haasa'aa ture. Jechuun ammoo dubbachiisuuf jedheetu moo qubna garuma haasa'a? Nuti dubbise addisuun nuti dubbatu nuti akka jedhee sirraa hiikii waan jechuudha amalli irraa. Inni kun nagari waan dubbata amalli waan kun nagari waan dubbataa jiru nuti akka jedhee addisuudhaan. Okay. Jibbinsa amantaa dubbataa waan ta'eef akkas jedhin jennee nuti jechisiise addisuudha. Okay. Ayyee ati musliima miti? Musliima ijoollee yaamannee. Maal jettan ustaad? Waa'ee umraa deemuu tikeetti naa qopheessanii jiru achi deemeen bada waan jedhu hoo isintu jedheen immoo akkasumatti ofii isaati jedhe sireesiidha moo qoosaadha sunillee? Beektanii majammara amalee waan jedhan beektanii ustaad. Hin beekne. Birrii anatti si qopheessa. Gargaara kootu ana waa hunda si jita birrii ijoollee dubartiirra illee waa hunda si jiti dhibbaan si kenna kuma dhibbaan si kenna kootu jenna. Osa inni waan laawuti godhee waliin ni bira dubbataa jiruufi akka jedha. Ficciitii isaan baamne jennee eegani kun nagarri hin dubbatu namni ta'e kun nagarri jibbaa amantaa dubbataa jiraate asitti qoos jennee nuti dubbisiise addisu. Ayyee gaaffiin kodhumaa kan itti aanu maalinni Waaqayyo keessanii malee sagadinaa jedhama caafni qulqulluu waan ta'eef ani dhaqee dhagaa hin dhungadhu kan jedhe isinuma biratti moo isin duuba? Addisuun. Addisuun waliin jira gaafsan bara addisuun waliin turre addisuun nama waliin jira ture. Gaaffiin amma si gaafadhe kana dhagaa dhaqee dhungadhu gaafa jedhu si waliin jira? Waliin jira addisuun waliin dubbata. Gaaf sana isintu jedheen akkas jechuun isa dubbichiisuuf jedhamoo isa dhugaa jechaa jira? Nuti isa dubbachiisuus akka jedhee nuti. Ayyee galatoome halkan gaarii siif haa ta'u gaaffii hafe isa faana addisuu faana walitti fufnaa kan kee kan bilbilaa waan tureef turtiin waliin gooteen hedduu si galateeffannaa obboleessa keenya Nuraddiin Shaashamannee irratti galatoome kallattiidhumaan gara Abdirajaa Suraqaasaatti deebina.
Utuun xumuriin garuu jecha tokkitti yoon dubbadhe ati jecha kana addisuutiin jedhi jechuudhaani ustaadii gara kufriitti deemee ramoon deemne jecha kana jedhi jechuu isaatiin rabbiin kaadiitii dhaqii dhagaa dhungadhu dhaqee dhagaan dhungadhu maal jecha jedhe kanarratti Nuraddiin fa'aa ofiin jedha yoo ta'e kufrii keessa cuuphamanii rumoon cuuphamne waan jedhullee osoo asumaan ibsitanii fi yoo toobachuun barbaachisallee haa toobatu. Nuraddiin fa'aatu ila dhugaa sun toobadha garuu jibbii inni amantaa kanarratti amaleen walaa dhugaa mootummaa jibbii inni gaafa dubbatu hojjechiisa. Yeroo jalqabaa baay'ee. ومن أظلم قولا ممن دعا إلى الله أيه وصو شهادة اللي قبته لو كفرين اتكمته أسمان اتماتي أيه انتم الرستات آدم برباكي أيه توبة دم أيه بدا قالتهم بلسك إنه مردين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barakadda. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ustaad wanne man agale wanti ichiti miti. Waan kallatti namni jiru kiristaanis jiru islaamis jiru information waachirra kristaan kan achi taa'ee maqaa achi nu balleessu ture miti gurbaan hangan deebin information argachuuf waati dabaluuf namni waa fudhachuuf inni kaan gartee isa kan bilbile isa information isarraa gartee isa kana garana yaamuu fi ragaree wangeelaatti yaamuudhaaf kana hunda jira miti kanaan kana duba osoo isaan lamaan qofa taate qaamni kiristaanaallee bira jira qaamni islaamaallee bira jira. Kuni gartee keessa gartee namaa hin arginu jecha namarra murteessina gartee viidiyoon sun osoo qaamni tokko illee osoo kan biran jirraanne taate gartee waan kan nullee miira shakki nu galcha qaama biraallee shakki galcha nama islaamaa bira jira warroota namantee biraallee isa qofa osoo hin ta'in waan kana isaantu jalaa kaasii sagalee dhaga'u jiran haasawaa jiran qaama hojii haasawuu jiruu fi isa hojii haasawuu jirus dhaga'u jiran inshallah gara gaafii keessan ustaada wal bagaruuftaan assalaamu alaikum tiffa. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تي غرقا فيك يتسون دي من غرو سيا واغا فدا أدسوني بالبلا نما برادة بلتان سيكي نجرا سيا يا جماعة ميوتين الرابنا أنا مريدي أدسون بالبلا نما تقولي دبالين أفكي نجرا Aye, bilbila nama biraa sana otoo dabalteen dawwaliin addisuu gaaffii sadan tokko arfan tokko gaafadheetiin yoo macarrashaa maan ragaagacha ammoo isa afaan isaarra dhageenya ragaaggachuuf immoo jaratti nu bilbiltaa jechuudha yoo wanna ta'e inshallah akkas wayya silayyuutu jalqaba addisuu gaafannee jiran wayyaa ture. لا تعمقوا أكثر يستفسروا منه بس كلمات أنه مسلم ثم خلوه يعني. أيه. بالبلا من اتفاقات أدسو زوري صلاة maali hooli gan wal urguftu jo yookiin an ganna buusaa cufadhee sagalee dhaanasa Bu Imraan kan wal goru jira yaa afwan Alaa wal urgufaa ane jira addisu addisu Dhagama ustaas. Oye. Amma dhageenye jirra dubbii maaliif akka ta'e akkam akka ta'e adda baafanneedha jirra kana jechuun gaafsana ammoo asoosisuudhaaf jecha waan dubbata hunda adda baafanneerra garuu afaan kee irraa dhaga'uudhaaf waan tokko viidiyoo irraa dhagee si gaafadhee dhumarratti damaddamna nuti dhageenya hubanne garuu waan achirratti dubbatte si gaafadheetiin afaan kee irraa namoonni akka adda baafataniif immoo waan tokko si gaafadhe naa eeyyamta. Akka ajaa'ibaattan si eeyyama. Ayye waan viidiyoo kee irraa dhageetu jira waan sana tokkoon irratti ibsanaa kennita achirraa kan dhaggeeffadhe tokkoffaan gaggabaasee qabadhe jaalatus jibbitus amantii manatti kadhataan jira ka jedhu sana dhuguma manatti Yesuus Kiristoosiin kadhataa jirtaati Allah dhiiste. Gaaffii bareedaadha ustaazii Fara'aan kana kan gaafannee turre guyyichi guyyaa sanbataa ture. Guyyaa sanbataa kana ijoolleen amma saayyaanaa soofsiisaa turan kuni shaashammannee irraatii na dubbisuudhaaf gaafa dhufanii jedhanii ganama sa'aatii lamatti isa bilbiluu jammare hamma sa'aatii ja'aatti na cannaqaa ture nan cufaa hin bilbilaa moordammoo kanaan durallee dhimma abdii wajjin kan wal qabatu waan walitti buuneef afaan koo na balleessuu yookaan dubbiin irra barbaade maqaa na balleessuu barbaadaa laata kan jedhuuf silkii irratti cufaa tureeraan.
Sifa galu jechuudha. Innaa eenyudha namni akkasii cannaqu kan naan jedhee mucaa hiriyaa mucaa daffuu jedhamu. Addiso dhiifama ragaasii bahanii jiranii akkasii cannaqaa jiran ragaasii bahanii jiranii nuti illee beeknaa dhumarratti dubbatta maaliif akka waan kana jette garuu akka namoonni gabaabaatti waan kana sirraa hubatanii fi waan si gaafadhu direct akka naa deebistuufi. Rabbiin Allah dhiiste Yesuus Kiristoosin dhuguma manatti kadhataa hartamoo kadhataa hin jirtu. Dhumarratti immoo si kenne carraan dubbatta hunda isaarrattu maaliif akka jette. Obboleessa koo manatti galgala yeroon hirriba kootiif dhaqu akkuma beekamu salaata koo salaatee Allah koo kadhadhee rabbi koo kadhadheen ciisaara malee dubbii kana kanaasofsiisne hiccitii amoon amantaa lamaan gidduu deemee walitti buusuuf shakkii garaagaraa inni uumaa ture addaan baafachuuf qulqulleeffachuuf maaliif akkanaa bilbilee addaan baafannee dookimentii godhachuudhaaf dubbii harkaa baasuudhaaf kan goonedha kun. Galatoome. Gaaffiin kiyya lammaffaa haadha abbaa kee osoo si biratti arrabsanii maal jettaa? Waaqa keetu arrabsamaa jira jettee ture. Waaqa namaa kan arrabsaa jiru hin jira warra garee shaadaa keessaa akka tasaa ta'e yoo jiraate moo ammas dubbiidhuma harka baasuuf kana dubbatte? Baay'ee galatoome. Inni kunis guyyaama gaafa sanaati. Bakka dhaabadhee haasa'e wajjin nan yaadadhaa viidiyoo baneennaan deebisee narratti cufee kanaas ofsiise dubbii kanarratti. Innis akkasi. Isa kanas ijoollee makanaa wajjin jirra. Dubbii kana iccitii ta'een sitti mawaadaanaa galinaan jedhe maa inni innaan amma fakkeenyaa baanaan kan na dabbaree garaan koo na dadhabee nan baa kan na jechisiise isa isaan waaqayyoonii ilma namaati jedhanii gaafa isaan arrabsan waan an dadhabee fi innaan haadhaaf abbaa kee gaafa si biratti arrabsanii nama dhukkuba kan jedhu ijoollee kana bira dhaabbadhee dubbii kana harkaa gadi naquudhaaf kanaasuufne dhagu. Galatoom. Thank you. Kabira akkas jette ture. Iccitii tokkoon sitti himaa dhiibbaa nuti gochaa jirru abdii achi keessaa deebisuuf jette. Abdii achi keessatti jabeessuma achi keessaa deebisuutti jirtam. Otoo abdii kee achi keessaa jabee deebisuudha ta'eeti ji'a lama guutuu achi hin dhufuun ture. Ji'a lama guutuu achi keessa hin taa'uun ture. Yaalee torban lama tokko yaalee yoo dadhabee dhiiseen deebi'a. Moordammoo otoo abdii achi keessaa deebisee kiristaanummaatti deebi'uudha ta'e hamma kana kiristaanota wajjin miidiyaa irratti wal tagaaffatee lafa irratti illee waliin tagaaffatu. Isa kanallee isa inni jalqaba haasaa gaafa isaa wajjin jalqabne dubbii kana madda jalqabaa harkaa baasuudhaaf ijoollee kana bira dhaabbannee dubbii jalqaba ittiin dubbii harkaa baasuuf jalqabne dhabu. Hundaa'uun yaada kana hiriyaa koo mucaa dassuu jedhamuun naaf fideyyuu. Galatoom yaayyee. Kabira abdiitti birrii baay'ee dhangalaasanii kanaafuu achi keessaa ba'uu hin danda'u ammaan booda jette birrii namni kenneef tokko hin jira. Baay'ee gaariidha. Ani abdii hojii hojjetee buluun beeka malee abdii birrii irratti dhangalaafame hin beeku. Isa kana akkuma mucaan amma yaadanuu kennaa ture jarri anaaf abdii adda adda nu ilaalu. Kana duwwaayyuu miti abdii fudhatanii olii gaddeemanii wookii goosisanii biyya daawwachiisu namni garagalee nu ilaalu hin jiru. Isa kanarraan kan ka'e maallaqa mataa isaayyuu dhoksaadhaan nuun dhoksanii abdii irratti gashaa jiru akkuma mucaan silaa haasa'e abdii gargaaraaru malee nu gargaaraa hin jiranii kanaafuu dabbaramnee keessaa baane bahuudhaaf jedhaa jirra waanta ta'eefi atillee keessaa ba'ii birrii 100 sin gargaaraa. Ijoollee biyya Arabaa jiranii sin jaalladha dhiitii itti fayyadamii. Ijoollee Itoophiyaa shamarran jiran immoo mana algaa geessi wajjin wal qunnamtii saalaa godhi viidiyoo waraabiiti. Viidiyoo sana nan gadhiisa yoo sin maallaqa naa laachuu baattan jedhiitii maallaqa harkaa sassaabbadhu tooftaa kanaanan biyya kanaati Itoophiyaadhaa bahee achi keessa gale'an kan jedhe ijoolleen kunoo dhaabbatanii gaafas dhaggeeffataa turan. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Garuu kan nama 4,800 nu dhagaa jira ijoolleen wanni charta ragaa qabda garuu waan kanaaf. Isa sani daa Mucaa yoo barbaadde irra deebi'i. amma toobatee jira akka hundattuu wanni sun illee haa dabartu. Gochuu dandeessa. Waa'ee Ustaada nama fixaa. hin finna ishee jalqabne maaleesh ustaaz maaleesh. Ustaaz fixeera ragaa kan amoon akkasiin jedhan qabdu. Bravo gaaffii bareedaadha. Amooni dhugaa dubbachuuf taanaan taaktikii hundumaa saamicha imo irratti taaktikii bareeraan garraamummaa dhuman jiraadha. Gaafa naa bilbiltus garraamummaa man sirraa kaasa'anii shira yaaduun beeku waan ta'eef gaafa naa bilbiluu silkii lama qabaa tokkoon nattaasaa tokkoon riikoordii godhachaa ture yeroo sana. Yeroo inni kana natti haasaa ture immoo ijoolleen kun na bira turaniiru. Kan inni ijoolleen kan isaan haaranii dubartoota biyya Arabaa jiranii maallaqa irraa sassaabbadhu.
sinin jaalladha sinin fuudha jedhi. Ijoollee shamarran musliimaa Itoophiyaa kee jiran immoo mana sireetti geessi wajjin wal qunnamtii saalaa gochaa viidiyoo waraabadhuuti maallaqa hamma barbaadde gaafadhuuti maallaqa sana sinii naan kennitan taanaan viidiyoon isin gadhiisa jedhiiti as faraarra kan jedhe ijoolleen gaafa sana dhaabbatanii dhaga'anii kanarratti ijoolleen miira keessa galanii arrabsaniinnan nurratti cufate gaaficha. Okay, Galatoomi garuu haasaa harkaa fuuchuuf amma kana haasofsiisaa turtan yoo ta'e as deebi xumureera gaaffii tokko malee na nafe garuu wanni asirratti jedhu haga kana guutuu haasaa harkaa fuuchuudhaaf haasoftu taana alalaqalli nama 3-4 si bira jira bilbilaan tokko waraabbachuun dirqama ture kun waan qoosaadha miti haasaa inni haasa'e kuni akka seeraattu isa gaafachiisa ture alaa kulli alii waraabbanne taanaan egaa rabbii keessan ibsintu wal beeka gaaffii dhumaa akkuma jookiitti si gaafadheen asumaan xumura garuu kaabdiidhaa birrii kennama jedhan sana obee ta'anis nan qaqqabne utuu natti himtanianis fudhadhe jechuufan isin gaafadhe sanillee amma garuu kan dhumaa kana isin gaafadha yoo umraa deemte achumaan baddaa kottu waliin banna ishee kana irratti ibsa kennite inshaallah baay'ee gaaffii bareedaadha. Okay, gaaffii bareedaadha. Gaaffiin kun kan inni ka'e Ustaas Fara'aan akkasnaan jedhee ture. Mucaan sun mucaama bilbiltaniif akkasuma mucaa dassuu jedhamu isinii ergees akkasuma warra kaan bilbila teekkoon kaamoon haayaan qabadhan ture inni na jalaa badeeti malee bilbila kana iyyuu iyyaafannaa meeqaanan argadhe. Bilbila ustaasa tokkoofaa akka ta'u ta'ee isin nan qaqqabsiisa barbaade jechuudha. Inni guddaan akkas jedhe egaa obbolaadha isinooti siin immoo biyya alaa isiniin baasanii ree jennaan inni kun iccitii lammaffaasaati isa duraa tokkoffaadha inni kun lammaffaa irrattidha wanta achirratti haasofne kana hundumaa dhumarratti iccitii guddaa tokkoon sitti himaa kan jedhu kaasee ture icciticha argachuudhaaf akkuma dhageessan sanatti haasofsiisneerra ijoollee masanaa wajjin taane namni guddaan tokko illee nu gidduu jiru isaanis addanuma nama naannoo wanti jiraatanidha. Maal jedhama laga xaafoo warra jiraatanidha jechuudha. Isaanillee nu wajjin turaniiru. Isaan mataan isaaniillee dhaggeeffatanii isaan machirratti haasa'ame kana akkasitti naasofsine iccitii kana baafne. Maanni iccitiin ati natti himtu jennaan jimaata dhufuuni gara pheenxeetti deebi'a waanta ta'eef na wajjin hin deebi'i. Yennaan sa'aatii meeqatti jennaan galgalan deebi'aa naan jedhe ishiin jedheen. Ganama jimaata isaa galgalaa naa bilbilee galuuf jechaa irra ishiin jedheen. Bakka har'a gudii magoona jaratti kana sammuu ishee irratti taphannaa rakkoon tokkoon jiru atumti irra galii malee minaaminenne inni achuma naqee pheenxee ta'e hangalgala isaa dhufee mana Abu Maasfaa keessa taa'een barnoota barachaa ture. Kanadha. Ayyee hedduu galatoomi yaada kiyya dhumaa dubbadheeti inshaallah namoota biraatiif carraa dabarsaa maalinni dhugaa dubbatuudhaaf akka namni ragaa namni ragaa si bobaateeti ana dabalate ana farhaaniin ani sagalee reefinarra dhaggeeffadha miidiyaarra deemu nama keessaa na erge I think galgala na ergamee ture natti fakkaata har'a dhaggeeffadhee otoo nama biraa ta'e warra ijoollee xixiqqoo dhiisi anumtiin dhamanuu ture. Alhamdulillah garuu rabbiin immoo adda baafadha waan jedhe bilbila sana argannee mucaa musliimaatti immoo dawwale kiristaana miti ati dubbii harka baasuuf kana jettullee garuu dubbiin akkasii keessa amantii keessatti dingata daangaa nama dabarsa toobaa waan nama gaafachiisu dhagaadhaaf sagadaa waan garaagaraa kun inshaallah sana keessaa nu naasofna garuu walumaa galatti immoo obbola tokko musliimaatti wanti nu barbaadu namni waan baay'ee namarratti hojjechuudhaaf kaayyoon halkanii guyyaa hojjetu tokko hin jiru. Anaddisu musliimatti beeka. Hagarra al-Islam asatti beeka eenyunu jechuudha garuu hoo amma inni gaafa dhufe ani kiristaana jedhutti utuu abbaan fedhe viidiyoo miti waan barbaade fidee dhufe viidiyoon sun ba'ullee hin jaallanne banagaraachillaa maaliif waan ofii keenyaati inni dhufe afaan isaati ani kiristaanati har'aan booda jedhe amma dhaqee inni viidiyoo irratti dubbachuu raasu asfalligu ture dubbachuun maa'uun barbaachisu ture. Egaa erga viidiyoon ba'ee viidiyoos kan baase abbuma waraabee baase haa ta'u erga ba'e immoo innis dhufee kunoo qalbii keessan keessaa baasa wanni nuti goone isa dubbachiisuuf jenneeti malee ofii keenya waan kana barbaannee miti ofii keenyaati waan kana jechuu barbaanneeti miti garuu waan inni jedhu harkaa fuuchuufi jedhanii warri viidiyootti dabalee sundi keessa dhageessanitu dhumarratti waan inni uummataan jechuudha barbaade jiraate addisuun hin jedha garuu ustaaz Abwaliis Abu Maazis jiru inshaallah tuufa. Ifama isaamuu komiti iccitii tokkotu jira iccitii kan utuun dubbatiin garuu darbuun barbaadu maqaa rabbi tokkichaa maqaa quraana rabbiitiin isin kadhadheera daqiiqa muraasa naa laattu. Tokkoffaanii inni guddaaf inni olaanaan mucaan kun yaaliin inni kanaan dura raawwachaa ture stiil amma maatiitti amma obbolaatti
yaalii hojjechaa yaalii waa meeqaa raawwachuudhaaf basaasummaa hojjechuudhaaf baay'ee yaalaa tureera. Afaan isaarraa baasee anatti kan inni dubbate ijoollee garee wangeelaa gaafachuu dandeessu, kan akka waajiifaa gaafachuu dandeessu, kan akka hawwiifaa gaafachuu dandeessu, namoota garaagaraa gaafachuu dandeessu. Ijoolleen garee wangeelaa addisuu wajjin dhimma sagalee achi keetti waraabdeen addana keetti dhuftee mucaa kana wajjin walitti buuta taanaan unu wajjin walitti buute waan achitti fitte achumatti fixiiti nama haaraa ta'e nu wajjin jiraadhu jechuudhaan kan akka barsiisaa Xiibee Soonfaa kan akka barsiisaa Gobanaa USA Ameerikaa kan jiranii dubbii cimaa irratti kaasanii afaan qabsiisanii turan. Anaan garuu yaada sadii naa kenne. Inni tokkoffaan maal naa kenne wallaahi ma billaahi nama lafa kanarraa jaalladhu yoo jiraate obboleessa koo abdii qofaadha isaanan isinii kakadhaa jechuudha akka namaatti gaaffii kana sadannaa dhiyeesse. Innis maayin yoo kiristaanummaa keessaa deebite viidiyoo kennaniisa. Hin deebitu taanaan waa laman godhaa tokko uummata islaamaaf siin walitti buusnee yookaan uummata islaamaaf siif abdii walitti buuse yookaan siin hin ajjeesisa yookaan abdiin ajjeesisa. Tokko laa kana qabadhaa. Maqaa rabbiitiin ani isinii kakadhaa jechuudha. Tokko lammaffaa yoo uummatni islaamaa isin irratti dammaquu baate siif abdii walitti naqee siif abdii gidduutti diinummaa hin uumu yoon ta'e isin taa'aati kana na ilaalaa kan jedhe isa mataa isaatiiti. Itti fufee dheengaddumaa isa ittiin dhufee shaadaa qabachuuf jedhu kana narratti bilbilaa ture irraa kaasuu hin didi. Deddeebisee bilbile irraa kaasuu hin didi. Kallatti dhumaan naa bilbileetu gaafa inni cannaqee jedhu maalaadha kenarraa dhabdeeti kan narratti bilbilaa jirtu jazbaa wayiidhaan narraa dhaabbatta taanaan narraa dhaabbadhu narraan dhaabbattu taanaan karaa deemtu deemee anis nan deema. Qoshaashaa akka keetii takka argee hin beeku xawalwaallee wayiidhaan narratti hin bilbiliin lammaffaa dhimma anaaf si walitti nu fidu hin jiru ittiin jennaan akkas naan jedhe. Kaayyoon gara islaamummaatti deebi'uu kooti ergama dhimma abdiif dhimma kee irratti hojjechuu koo akka ta'een gurra si buusu barbaada naan jedhe akkas naan jedhe gaafa guyyaa sadaffaa shaadaa qabate. Tokko iccitii kana asumaan qabadha. Iccitii kana asumaan qabadha. Inni lammaffaan ammas amoonii dhuguma durumuu kiristaanummaa kee gaafa ba'eoo kiristaanummaan sirrii miti jedhee islaamummaatti dhufe amma immoo takka ture islaamummaan sirrii miti jedhee kiristaana dhaqe amma immoo kiristaanummaan sirrii miti jedhee kan inni as deebi'eef gurbaan kun basaastuudha. Maqaa rabbii waan ani isin kadhadhee finaasaa. Lammaffaan gurbaan kun dubartii fi maallaqa malee danda'een jiraatu. Jala beekaa kan. Isti hanga waldaa masarata Kiristoos maqaa hundeessi ba'e sanaatti bareechinee dhimma kana beekna. Qaa ustaas maqaa rabbii qaalii rabbii nan isin qabina jalan dubbatiina. Addisu akka gootu rakkoon qabudha. Waan inni siin jedhe qofa nutti himi malee. Hin fixanna hiccitii guddaa kana. Nutti himta si dhaggeeffanna garuu waan inni jedhe qofa nutti himi malee. Waan inni jedhe qofa nutti himi malee. Isa sinitti hima. Dingata akka tasaatee inni akkasidhaan akkasi waan jedhu akka dhuunfaattiin dubbatiin waan isitti himi qofa nutti himi. Maaliif jennaan kabaja nam tokko illee hin eegna nuti iddoo inni jirretti waa'ee isaa dha'uun gaarii miti. Waan wanni sitti hime qofa waan isin jedhe qofa nutti waan ta'eef bor yaa Addisu nu qabame waan isa garii kanaafi qaban nu qabamutu gaarii. Nu qabamutu gaariidha. Beekaatumaan siin jechuu jirra. Okay, amma irra deddeebiidhaan gaaffii kana naa kaasaa tureera. Gaaffinni naa kaasaa ture uummanni ijoollee kiristaanaa keessaa hawwiinfaa ni beeku, yeedraayyaan ni beekti. Yoon kiristaana kee taa'ee viidiyoo kana baasuu dadhabe islaamatti achi deebi'een viidiyoo kana baasa kan jedhu ragaa qabdaa? Ragaa qabdaa? Imoodhaan bilbila ustaaz. Dhukkoo ati waan nama akka seerfararraa jiru akkamitti ragaa malee ittiin haasofta akkam ragaa akkam ati nama waa beekudha nama beekaadha akkamitti ragaa qabatu barkatti. Akkamitti akka ragaa malee haaseen isinitti hima. Tokkoffaan daayireektii imoodhaan naa bilbila iskiriin riikoordiin qabu bilbilli keeyya. Ilaaluu danda'a abdiin borna harkaa fuudhee jechuudha. Yeroo bilbilu aawudoo naa bilbila silkii tokko qofaan qaba dhaggeeffadhaa. Yeroo hundumaa immoo kan na gaafatu silkii dabilii qabdaan nan tokko duwwaan qabaan jedhaan inni duraan qulqulleeffateera. Addisu sunuuf qabamtee gaariidha bakka kana irratti mee dubbii tana xumurree haa waliin. Dhumtee barfinne inshallah jarana galatooma amma jechuun gara biraa dheerachuu jirti. Gara biraa dheerachuu jirti. Gaarii miti sun. Ani yaada muraasa qaba ifamu wajjini. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد أجي فتنقوتو. أكو مدى جيني كان حقيقة
anakka kiyyatti ijoollee gaaf sanbira jirtu keessattuu mucaa amma shaashamannee kaama duratti itti bilbiltan kana sababa wallaa isaatiif malee dogongora hunda ka hojjechiise mucaa san jedheeti yaada. Haqiiquma dubbachuu gaariidha. Fuulduratti illee ijoollee muslimaadha. Wantoota akkana kana akka namni inni dhugaadha disuun hin beeku reefu islaamummaatti dhufe akka wanni kun nama kafarsiisu hin beeku. Jechoonni akkanaa kun taphaafuu hin jedhamu. Taphaaf hin jedhamu, taphaaf hin qalladamu. Jechoota akkanaa kun kufrii keessaa nama baafti. رب سبحانه وتعالى سورة توبة كيس الدبتي جرا قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون قلبين الله الأول كبتي كي يتوت ربيتي والكبتي إرجم ربيتي صلى الله عليه وسلم والكبتي نبيو تبراتي له والكبتي قلبين كلا دنيجون دنا وإذا كان عدسون بيكون أبو دندا دوغادا قرو مجانسون وان بيكني برات هاي دبت أجل إما لي وان يكون جتشا كفر دات أنا قاعد سأقولك أنا دعوة كي كتني ريفدة yeroo sanitti garuu arabii fumaan dubbadheeti mee addaan baafannaa laakiin ammoo jecha kufriidhaa dubbateeti hin jira jenneetu machumatti dhiifne wanni irraa dubbachuu dhabneef illee sababni isaadha duuba isaadha waa jiraachuu mala waan jedhu waan shakkineef tamaam erga sani ammoo alhamdulillah amma dhufe addi sun illee dubbate mucaan sun illee dubbate waan gaariidha alhamdulillah nutilleen shakkiin nurraa badu waan guddaadha atilleen ammoo jabaadhu khalaas amma muslima ta'uu kan keedha sirritti hubannee jirra duraan ammoo haqiiqatan shakki guddan nu seen jechu akkam tatta'u jira sanamni jenne maaliif jennaan haqiiqatti abdiilleen hin beekaas illee atilleen beektas hin jajjabeessaa tumaan turre jabaadhaa jennee tumaan waan sila jiru guutuu wajjumaan qoodabaa turre wagguu namni akkas jechauta akkasiidha dhaga'u sammuun namaadha nama cabasii galtee amma immoo alhamdulillah ragaallee fidattanii atillee fidattee haasoftee ijoolleen illee haasawanii ragaa sii ba'anii waan guddaadha. Kanarraa kanaaf ammoo waa'ee amooti wal qabatee haqiiqa dubbachuudhaaf ani dheengaddaa akkanumatti shahaadaa masjidatti usuu qabatee irra caalchisa ture dhufee qabate gaariidha sunillee. Erga qabate ammoo erga shahaadaa qabate amma kana saatii kana inni illeen amala ofii sirreeffatee dhugaadha amala hamaa akka qabu ani illeen beeka namni hunduu ni beeka. Yeroo mas ture gaafuma shahaadaa qabatu sanillee hedduu nu jeeqaa ture ijoollee islaamummaa qabate takka namni akka kana nu jeeqee hin jiru tiktook kanarratti namni akka kana nu jeeqee hin jiru. Gama nabiyya walitti buusee ka hojjee kan jiru akkanatti. Egaa islaamummaa qabate takka ijoolleen biraalleen baay'ee qabatan faarfattoon illee hedduu qabatanii jiranii akkuma isinuu beektanii fakkeenyaaf amma yoo waaq jedhaa fa'aa mucaa tibsii malee tiksii naa kennaa jennaan tiksii naa kennitan jedhu sanii dabalataanii kunoo faarisfaatti illee jirti ijoolleen kafarteenuma jiran. Laakiin akka kanatti takka miidiyaa kana kanatti walitti hin girgireessine. Dogongorri sun jira erga sanii kafare sanbooda inni deebi'a jedhe gaafa deebi'u nuti qalbii nama harka waan hin qabneef jecha islaamummaa qabsiisa erga jedhe qabsiisuun dhuguma laakiin osoo silaama si dhaqqabateellee irra gaariidha haa ta'u ammoo miidiyaatti dhufe khalaas eega qabsiisan amma saatii kanatti jechuudha inni islaamummaa erga qabate hammeenya isaa ammaaf hin dubbannu garuu wanni jennuuni amala kan kee sirreeffadhu hin jennaan. Lammata wantoota harakaata kanaa kanniin yoo hojjetee nama bulu taate nama nagaan bulu taate waan gaariidha. Yookaan ammoo nama tokko jala deemaa kana kuffisaa kana akkana godhaa gaafa barbaade gariin shahaadaadha akka kana birrii guurteetiin farhan nyaate gaafa barbaade awwalfaatu akkana qoodaa gaafa barbaade abditu akkana godhaa kun waan gaariidha miti. Lammata wantoota akkana akka irraan argine ni hawwa yoo akka arginu taate ammoo lil'asafi shadiid waan akka malee hamaadhaati namummaa irraayyuu nama baasa wanni kun jechuu barbaadeeti gaariidha miti. Namni illee nama rifataa namni nama laala wanneen isaa dhaamu amala ofiidha akka sirreeffatu. Amala ofiidha akka sirreeffatu waan addisuun jedhe dhugoomsee osoo hin taane sun akkuma jirtutti lafa teessee garuu irra caalatti akkanumattuu amala ofii sirreeffachuudha. Lammata isa waa baratu malee isa dubbatee harakaata godhu yoo ka argamu taate wanti kun waan akka malee hamaadhaati. Isaaf wanni dhaamnu isa kana. Fuulduratti ammoo addisuudhaani wanni yeroo san wallaalan dubbattee dhugaadha. Laakiin jechoon akkasii sunniin jechoota hamoodha beekte islaamummaa keessatti ati hin beektu. Mucaa santu silaasii beeksisuu qaba ture osoo ka beeku taate garuu wallaala isaatiif jecha wanni sun akkas ta'e isa saniif toobadhuuti rabbii kiyya naaf araarami jedhiiti bira dabri taane ammoo kan fuulduraatti namni maal gochuu qaba kan jedhu namni islaamummaatti wagguu dhufe barachuu qaba islaamummaan kun eega rabbiin nama badhaase barachuu qaba borumsa irratti yaada keessan xiyyeeffannaa keessan kennaati baradhaa inni jedhu dhaamsa kiyya. Kun kanaan ani yaanni an qabu suma kana
Ustaz Fadmo kan Ustaz Awwal. sagaleen Ustaadhaati. Okay. Sheenur zaman jala jiru natti fakkaata wal darba. Amma Ustaz Awwal dhufanitti waan xiqqoo tokko deeqaa tokko lama wanna jedha. Yeroo meeqa ergeef ture Sheenur zaman hin seenne wal galchaa. Amma Ustaz Awwal dhufutti jechuudha inshallah. በነገራችን ላይ ዋይ በሳሱማ ጀረሙ ከሰቲ ዋዳገ ከሰቲ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ማል ጀር በይቱ ብልጦች አይደለንም ግን ብልጦች አይሸውድንም ጀደ ንቲ ገምነ ሚቲ ገሩ ገምነ ሲገሩ ሙሸወዱ ጀደ ኑን ገሬ ሳዳ ከሰቲ በሳስቱ ኩማተማ ወልቱ ዱፋ ወላ ተቃቁ ያ ተኮ ማኑራን አርገተ ኑራን ፉዳ የሮ ቀባን ነው ፋነ ዱባን ከን ጀር ኑራ ፍራተን ሐረስቴ ገረፉ ዱራት ዜሮ ከሰን ፊቲና ቶክ ድንገተ ገሩ ijoollee dubartii biyya arabaa jirtuuf yaman qaadawil honillaachuwal bilbila isiniif ta'a isinitti maa jira eenyumayyuu haa ta'u abbaa sagal jala fiiguu abbaa barbaadan jala fiiguu isinitti himnee jira eenyuun gargaaroo barbaadan karaa dhaabbataa eenyuun nu gargaara karaa nama dhuunfaa eenyuun nu naasayinaa ofii keessanii haasoftanii ofii keessan dhukkuba mataatti of fiddanii takkaa namatti namne takkaa isa hojjettanitti namne takkaa sammuu keessanitti namne moraaliin keessan cabee birrii keessan dhabdanii kan addisuudhaan birrii 250 gashi akkas goota jedhame mee an akka nama dhuunfaa nama sanarraa dubbataa jiru banagaraachilla nama sanarraa dubbataa jiru dhiiruma kamuu haa ta'u namni har'a dhufee nama dhiiraan akkas ga'utu malee akkas jedhu dubara yoo gaafa argate akkam godhe saniif obboleewwan kiyya ijoolleen dubaraa of eeggannoo guddaa taasisa akkana isiniin jechuudha barbaada garee shaadaa ammoo eenyumtuu dhufnee hin basaasnaa maal goonoo basaasuu dhiisaa nu keessoo bultan yoo barbaadan iimeelii keenya isinii kennina yoo barbaadan iimoo keenya isinii kennina yoo barbaadan feesbuukii keenya isinii kennina kunoo feesbuukii gosa nama meeqa ciisa miti laayivii yoon seenu na jalaa meeqa tuttuqu miti akkatti feesbuukii laayivii seenu dhabe garuun qayyarreen paaspoortii koo seenaa tumaakti waan tokko argattan isinii galee basaasumaa feete gootan nu musliimoota shaadaa namatti daawaa gochuun nama waamu malee waan kana ala waan qabnu tokko hin qabnu isinii galee kanaafuuti eenyumaayyoota ta'u waan akkasirraa of eeggadhaa namni islaamaa dhufe akkuma ustaaza wal jedhan barachuu cimaa ta'uu abdiin wanni inni gara umraa deemetti gura isinitti buusu barbaada abdii namni birrii kaffalee fi maal jedhee fi miti bakka ofiisaa tattaafate nama tattaafate eenyumtuu yoo ochol baase waa tokkodhaa miti hin tattaafate hin hojjete daawwaa godhe hojii isaa irratti cufe hojii isaa irratti hojii jedhe namni kamuu kanuma eenyumtuu sponsor abbaa fedhe ta'uu danda'a abdiin waan tattaafataa gobaziiteef abbaan barbaade ittiin dhaabbata isaa beeksisachuuf yoo barbaade Awurooppaa geessuu danda'a mirga isaati mirga isaati dhaabbata isaa ittiin beeksisate kun immoo dandeettii isaa agarsiise abdii yoo barbaade waan kana ol dalagee biyya keessatti dhaabbata barbaade hojjetachuu danda'a dandeettii isaatiin akka isaa ta'a yoo barbaadan isin dandeettiitu isin irratti malee farankaa cabdu tokko guyyaa tokko si kenne beekaa abdan namni birrii sitti kenne namni dhuunfaadhaa dhufee birrii sitti kennu tokko hin jiru maaliif islaamummaa ofii jaallatee dhufe malee islaamummaa birrii aan namaan kennu nuti inni dhifee keessaa beellee birrii dhabnaan bee islaamummaa keessaa utuu qabaateeti namni hin ba'u tu birriin jiraate namni keessaa hin ba'u hin kennu eessaaf hin kennu nuti ofii keenyatti kunoo dalagannee sa'aatii kana galla kunoo makiinaa oofaa olleetu hojii biyya arabaa keessa naannaa ollee galgala gala eessaaf hin kennine yellam dirjitiin keenya birriidhaan miti kan dhaabbate dirjitii beekumsaan dhaabbate qofa qabna nuti nama beeksuu barbaade qofa nu biraa dhufu waan birrii barbaade immoo iddoo birriin jiru haadha malee islaamaan birriidhaan hin hiramtu inshaallah ta'ala carraa ustaata guddaan barataa jira jara biratti waa hin dubbadhu inshaallah ustaata walillee dubbii isaanii fixannee fitatanii gara ustaataatti dabarsan inshaallah. jidduudhaan shaadaa wayiidha jidduu buufnu Ustaaz Farhaan ijoollee wayiitii shaadaa qabata. Kutannoodhaa malee gaaffii akka nama gaafattu isinitti dallaneera bakka amma boriitti isinitti hin dubbadhu. Ijoollee keessaanii qabachuu barbaaddu gubbaadhaan ijoollee nuti beeknu hundi keessanuu beektanii laakiin maqaan nayinaa jirti. Ijoollee ma beektan ijoollee nu dura waggaa hedduu turte laakiin har'a bilbiltee keessaan jetti sababa maatiidhaan wal qabatuuf himee. Qabee kaabee kuti ka wallaalee haa wallaalu amma maqaan himnu tamaam maqaa qofa himnu. لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله أني رقام بها
رجام بحر اللهم لي رب براك جري الله مري رب براك كنجر نبي محمديس نبي محمد إرقام ربي تيفي يرجع ربي به قبرك ربي أكتان شربتك كذا رقانا با رجعنا به عيسى أنيس إنسانيس يوكان يسوس كريستوس يرجع رسول إرقام ربي تيفي يرجع ربي به قبرك ربي أكتان شربتك كذا رقانا با رجعنا به عيسى واقمتي إنسان وطني نما ملي نعم مالي الله أكبر الله أكبر بقى ربين سيقمت سيد دو وجيجين كمتي بقى ربين سبحانه وتعالى سيلا في سي كنو أسمتين يسيب لهم الجرى لا يفيرنا من دي لقاو الجرى فكو سافران فاجرون من دي جرى نبي اكترون دي كيسانو كوالا رنجلو سين كيسا لكن مكاسين تندوبا نمالي يا جماعة بقى ربين سيقمت سي إجولي أكرت نجلة ترتكيسا ورا وقاسة دي وقا لما سدي نجلة تري بلچاتو من تري ارغساني مال موفتن وسما جنون الحمد لله ربين كنو غافا يادتنا ما يادتا وسوندو اندو ربين سلكا به ربي كان كيف الفردو الحمد لله رب العالمين جديتي قمدي إليلتي ربين بقى سلكا به الحمد لله رب العالمين وتلسي قمني جرا وانجت يوغا باتي دبردو سلكا وجراني اللي دا كسي دبردو لا من دون كوستر قمدي جرتا إيه اوكي ربين كي يسر عجالته قال استجابات وتي صلاتك كان كيتفو فيه نما برت له ان شاء الله اتو يوني بربادتا بيكتا يوكان ابدي دبسي روبيرادا تيميتي كان شادا كدين قد كبد جديتي سيجيس ان شاء الله اني ان شاء الله باذن الله نونم ديكا شرا هني بيكتا ما شاء الله انهم بيكا ادي دبسيتي اني سيجيس ان شاء الله نما برت سيبو نما سيبرسي سيبو ان شاء الله ما أصنع يا أستاذ كبروا كبروا الله أكبر الله اكبر جل لله الحمد الله إمتى أكبر زعفران اللي أنا بيكتني نبني ولا ننجر سكيسة أنا سأقولين عن بدانا من بيكو أرجع ما نبيكتني نبيكتني سيني يا رب إن شاء الله برتني يكسين جبات يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا قالتهم جزاكم الله خيرا أتو قرأ أستاذ نور اليقين تندر بيندرا نموني أبليسكي نكونو أدسون فندرا كي سنتاجرا أوفيسا أكا مسلمة إفاسني قديجرا أما اللي أتو دندامي أوفيساتي أوفير مساتي تونو ونن جدين أكا ربي توكيشاتي أغادا نمنو فيه akka Isa alayhi salam namallee ta'uu isaatti amanu otoo isin yakkan sanatti tola keessa kootiin anaani akkasi sanbooddee gara wanni itti dabarra yoo waan dubbatu hin qabaanne abdiin illee waan dubbatu jiraate abdiittis dabarraa ustaaz Nuur al-Yaqiin sas jira eenyutti kennine eenyu akka dhiyeessinus nutti ulfaataa jira hayyee addisuu dhumarraa jalqabna dura namoonni tuun bahin dura akka yakkansuuf barbaade akka ifa godhuuf barbaada addisuu maayikiin kee banaa ta'e itti fufi. Okay, maayikiin koo banaadha. Addisuun Islaama. Ammayyuu Islaama, Sanyoo Booriis Islaama, Maaksanyoos Islaama, Roobiis Islaama, Kamisas Islaama, Yoomiyyuu Islaama. Kana bareechitanii beekuu qabdu. Waa'ee ustaazii keenya jedhanii ani barnoota Islaamummaa shaada qabadhee gaafa torbee 2 or torbee 3ti. Kanan dhaqee barnoota jalqabee barnootarran jira. Seera qabeessaa nan barataa jira. Sheeka naannoo koo qaamaan kan namni beeku sayyaan fa'aa abdiin fa'aa kan beekan isaanii wajjin salaata guyyaa guyyaatti dhaqeen salaata koo salaataa jira gaafii obboleessi koo abdiinis na waamee gaafii furiitti gaafii jamootti gaafii abbaa jifaar naannoo nookii jiruutti geesse salaataa jirra anammayyuu akka warra kaanii qabaa nagadhiisaa ichaan jiru addisuun maallaqa barbaachaan dhufne hojii mataa koon qabaa saantiba tokko addisuun sababa islaamummaatiin nu gaafate islaamummaadhaaf immoo maallaqaaf immoo dhufee kan jedhu yoo jiraate itti kenneera immoo kan jedhu yoo jiraate asirratti tu dhufee natti haasa illee natti tola kanaaf addisuun kan dhufe tokkoof tokko buddeen dhabee nyaata dhabee maallaqa dhabee dhufe tun taanee dhugaa dhabee dhufe dhugaa argatee jiraataara waan ta'eef warri kanaan dura as fiiganii achi fiiganii bu'aa dantaa mataa isaaniitiif olii gadi kaawwatan otoo narraa dhaabbatanii jireenya mataa isaanii jiraatanii illee asumaanan ergaa koo dabarfachuu barbaadaanii
akka namaatti hojii koottan ba'a akka amantaa kootti immoo barnoota koo torbanitti yeroo 3 barachaan jira salaata koo seeraan salaataa jira alhamdulillah rabbil alamin carraa dhuma ta'e immoo naannoo dhuma kootii nama wajjin bahee galee wajjin salaatullee argadhee gammachuu keessan jiraanii gidduutti kan pheenxeenii soomaaf sagadaan of keessaa ariite quraana rabbii irratti qaraatanii nu kiyaa baaftanii nama immoo mataa milifatee dhufee nu giddu galee nu marqaa jirarraan kan hafe Mashallah naan amana rabbi keenya kanallee akka nama kosii xaraguutti xaragee lammaffaa akka nu keessa baasu abdiin qaba uummata islaamaa macca hundumaaf deebii kanan deebisu ammas Amaanu'eel ID kaardii ittiin biyyicha keessatti socho'u hojjechifachuu dhufe malee as keessatti akka dhufne bareechaa Addoko privacy teessanii hayyakallah hayyee abdiidhaa carraa kennaa inshallah gidduudhaan yoo waan jedhu qabaate. Abdul Qama inshallah abdi achi gara ustaz Nuru Zamanitti dabarra Nuru Yaqinin jedhe lachuu maqaadhuma bareedaadha inshallaati ishi abdiidhaaf carraa kennaash. Hayye bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa dhugaa dubbachuudhaafi guyyaa guddaadha guyyaan kuni sababiin isaa guyyaatti qalbiin kun cabee naafayyuudha. Egaa dhimma obboleessa koo Addisuu irratti waan wallaan jechuun wallaan so baay'ee keessan jira lolli gamaa gamanaa natti waan baay'eedha waan hedduutu jira egaa isa kaan dubbatachaa isa kaan dhokfachaa jiraatanii akkasii qomaa waan hundumaa baatu rabbi nuuf haalaatu dhimma Addisuu irratti Addisuun gaafa shaadaa qabatu namoonni qaamaan nu bira jiran ustaas keenya akkasumallee sayyaanfaa jiru sa'aatii ta'eetiif wal cina teenyee turre miseejii akkas jedhutu galaaf ture Addisuu shaadaa hin qabatin natu jedhe shaadaa hin qabatin ka jedhu irra deddeebi'ameetu barreeffamaa fi ture ilaali jedheetu natti agarsiisa Addisuuni sagantaa irra turre waan ta'eef sagantaan gaaficha waa lama ture tokko eebba istiidiyoo ture lammaffaa Addisuun sagantaa isaa irratti shaadaa qabate homaa hin deebisiniif hin jedhee Addisuunis homaa hin deebisne ilaalinaan jedhee dhiisne isa booda deemee mucaan kun utuun umraa jiruutii Sultaan Alkeerfaa wajjin namoota naannoo sana jiran wajjin utuun jiru naa bilbila ture bootimiidhaan Ambootimii baay'een fayyadamu isuma qofannaa bilbila bootimiidhaanii banee qabalee nama irra naa bilbiluun qabu innaa amma bilbila bilbila maal ta'e mucaan kun jedhee jechuun baay'ee immoo waliin gallu yaadaanii maaliif akka ta'e yoo hin beekne baay'ee waliin gallu isa booda kana booda siraata kee hin qabatu taanaan iccitiin keessan kun na bira jira siraata kee qabadhuuti kana booda islaamummaarraa waa dubbattaa amantii nama arrabsitaa akkas goota taanaan jedhee sagalicha natti erge saboota sagalicha gaafa dhaggeeffadhu kiwun jedhinanne wallahi sagalee Addisuu sana ka umraan waachi taa'e nagee baasee saboota sagalee sana gaafa natti ergu kiwun jedhinanne waanan qabu waanan dhiisuu wallaalee baay'ee natti dhaga'ame akka namaatti sabooda Addisuuf bilbiluuf miira sanaan Addisuu wajjin wal lola baay'ee natti dhaga'ameetu deebiseef suma bilbilee baay'ee gaariidha Addisuun immoo akkuma itti beekamu Addisuun waa'ee komaaltu sagalchemu Addisuutu islaamummaa kennemu maalitti beekadhi Addisuun arrabse isuma dhugumaan Addisuu arrabse gaafa inaa bilbilu lakkaa inni anallee sagalee koo waraabuudhaaf sagalee sana dur sanatti ergeetu bilbila ture angaruu dhuguma kun Addisuutti gatiin aareef Addisuutti arrabse Addisuun yeroo sana asiillee gatii hojii tokko na gargaaruu fi nan bilbilaafan ture sabooda bilbiluuf hin dhaabe Addisuun bakka bitaanatti galee waan jiru hundumaa guyyaa tokko obsee guyyaa lama obsee gaafa guyyaa sadaffaa Sultaan Alkeeritti himeen baqqaanee Addisuun nan shakki bakka Addisuun jedheeni Sultaaniin jechuudha maaliif jennaan haasaa akkas jiran jedhee Sultaan yoona azilaan dhaggeeffachaa jira waan ta'eef nu dhaga'a isa booda lakkii meetti hubadhu naan jedhee achi gaafa sagalicha dhaggeeffadhu sagaleen amoo keessaa ciccitee sagaleen amoo kan kolfa tokkoo fi waan ta'e way dhagaa malee sagaleen sun cicciteera sagalee Addisuu qofaadha kan dhagaamu sagaleen amoo maaliif ciccitee waan jedhu baay'ee na yaachise isa booda Addisuufan bilbile Addisuu sagaleen bilbilaan nama wajjin naasiin jedhe immoo baay'een gorsaa ture
Addesu sagaleeni akkasii yoo dhaga'ame sagalee akkasii haasoftee taa'ennan iyyaa seeraanaan jedhe maaliif akkasitti haasofteen jedheen namootatu na bira jira namoonni na bira jira kun guyyaa guutuu waan naa bilbilaa turee fi kaasiitii akkas jedhame jedhanii qoruudhaaf jennee akka kafaru faanatti mee maal jedhee beekaa goone baakki yaadda innaan jedhe qalal godhe nattaasee baay'ee beekaa goonus gochuu baannus namni miidiyaa kun homaan hubatu waan ta'eef wanti kun gaafa gara miidiyaatti dhufu anaafis siifis balaadha. Ani hin beeku ati dhimma kee deebii kee qopheeffadhu anaaf garuu yaada guddaa natti ta'eera jedhee dhugaa dubbachuudhaaf haasaan addisuu daangaa darbe baay'ee akkasitti haasa'amu ture. Jechuun haasaan nama fattana nama qormaatan daangaa qaba. Haasichi daangaa darbee an addisuun akka kana naan jedhee addisuun amanuu dadhabee dhugaa dubbachuudhaaf. Ergan gaafa umraadhaa dhufe illee jechuudha addisuu wajjin kan nuyi guyyaatti si'a 2 guyyaatti si'a 3 wal agarru akka duraatti addisuutti siquu dadhabe istiil na warra sayyaan na bira ture addisuun narra bilbilaa turan garuu bilbila irraa kaasaan turre wallaahi ilaa kunoo sayyaan na bira jira kunoo boleessi keenya sayyaan jechuudha bataam nu xaraxarkuun baqqaane jechuun addisuu ta'uu dhiisee maa mucaa koon taane addee mucaan koo munaafiqa yoo ta'e anaaf mucaa koo miti wallaahi inna mucummaa koo kara biraadha mucaa koo kara biraa kara dirqameen irraa qabu nan kabajaa fi kara kan biraa garuu sanaan akkasittiin keessi koo nan fudhatu waan mucaa koo ta'eef addisuu miti jechuudha. Sayyaa wajjin waan baay'ee dubbachaa turre hundaa'u hin dhufu laayivii kana faadhe baay'ee na dabbare innaa sayyaa wajjin dubbachaa turre soo akka kanatti garuu amma gaafa mucaan bilbilaan haasa'aa ture baay'een gammadeen illee qalbiin koo na fayyeera borumaaf iyyuu immoo haasota akkasiirraa haasota daangaa darban irraa of eeggachuun dhalootaaf namootaafis illee ashaaraa gaarii kaa'aa deemuun waan barbaachisaadhan jedha addisuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sitti gaddeera asumaanuu dhiifama naa godhachuun barbaada kanumaafan sitti jijjiirame dhugaa dubbachuudhaaf kan si bira dhufuu dhiisee ofittillee si waamuu dhiisee fi waan biraa miti kanuma bakka si sodaadheeni innaa tekistii guddaa tokkollee barreessiraaf addisuun asirra isinii baasuu danda'a. Bakka ani si wajjin jiraachuu sodaadheen hin barreesseef wallaahi innaa yaaddoo akkasii keessan ture. Kanaaf waan akkasirraa immoo of eeggachuun jechoota keenya tikfachuun arraba keenya eeggachuun nurra jiraata sababiinsaa namoonni ergamni isaanii ergama garaagaraa ta'e kallattii garaagaraa ta'e jechuun namummaan ittiin dhaga'amu amantummaan ittiin dhaga'amu safuun aadaan ittiin dhaga'amu waan jiraataniif qabu waan ta'eef nun warri amantii qabnu warri aadaa qabnu immoo sana eeggachuudhaaf dirqama waan goonuuf waan dubbannu itti yaaduun nurra jiraata. Na addo dhuga qalbiin koo amma reefu na fayye torban kana guutuu baay'een dhiphachaa ture torban lamaan kana guutuu baay'een dhukkubfachaa ture gaafati qalal goote nattaasoftu si namanne amma gaafa obboleessi keenya Arsii irraa jedhee Shaashamanii irraa jedhee haasa'u sanan amane jechuun barbaada sayyaan guyyaa guutuu wal bira turre waan ta'eef bakka amanuu hin dandeenye sayyaan gaafa natti muyyuu hin amanuun hin jedheen wallaahi. Addisuu hin amanu maaliif amanan jedheen wallaahi sababiinsaa ani akkuma isin gaafachaa turtan ragaa maal qaba amma namoonni isa bira jiran dhufanii dhuguma jedhanitti addisuu waan obboleessa koo ta'eef amanuu hin danda'an. Kanaaf islaamummaan qaldii miti sababiinsaa nu warra argatetu beeka dhugaasaa warri qoruu dhufan beekuu dhiisuu malu islaamummaa immoo qoranii nu qoruu dhufanii islaamummaa qoruu dhufanii warri achi deebi'anillee jiraachuu dadhabanii waan biraatti warruu dadhabanii islaamummaatti deebi'aa jiran amma lakkoofsa hin qabanii maaliinuu dhufan maaliinuu islaamummaatti namni bare iddoo biraatti baruu hin danda'u qoruus kottu addisu siigaleessa dhufu addisu eessattuu baruu hin dandeessu rabbira isaa jabeessu innaa galatoomaa ulfaadhaa isinillee dhimma kana dhimma guddaa gootaniitu wanta kana furuudhaaf gama miidiyaadhaan waan dhufe miidiyaadhaan deebisuuf akkatti dhufuu keessaniif kabaja guddaa biraa qabdanii jazaakumullahu khairan ulfaadhaa galatoomaan isin jechuu barbaada baay'ee waan anaasoo hin qaban. Allahu khair hedduu galatoomii asumaan dhaamsa isiniif dhabu maalinni isin obbolaa lamaanii saniinuu islaamummaatti warra dhufedha. Inumaayyuu fatanaan isin gidduutti godhame xiqqoodha. Kun xiqqoodha akka kootti silaa waan kana walii waan aduu walitti fudhatanii fiigdanuu gochuun hin mala namni har'arraa baga waan xiqqoo irratti bartan isin. Baga waan xiqqoo irratti bartanii borganaa xiyyiitiif shugguxii walitti fudhatanii adeemtanuu ta'uun hin mala. Har'a garuu waan xiqqootti argitaniittu har'aan boodatti garuu otoo waan fedhete illee otoo waan fedhete addisuun obboleessa keetii waan fedhete abdiin obboleessa keetii karaa barbaadanaa dhufan isin walitti deemaati waliin haasaa malee lammata oduu namaas hin dhagayina waan fedhe isaa ta'u
nurrayyuu sintu walitti aanaa nurrayyuu sintu wal bira jira waan ta'eef adaraawwan isiniin jedhu waan fedhe waan kana olii addisuun godhaa jedhe waan kana olii abdiin godhaa jedhani akka walitti hin dallanne gama kallattiin deemaati walaasuusiisa walitti siqaasiniin jechuu barbaada. Eri tokko galatoom yaadannoo kennitee fi abdii ustaaz Nuur Zamaan asirra jiranii jaraaf carraa kennina yeroo meeqa deebinee dubbannitu jirri ta'aniiti. Ustaaz Nuur Zamaan nama keessummaa guddaa sheekha guddaa nu gidduu jiranii yoo ka jirtan taatan inshallah maayikii keessan banadhaati itti nuufa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma carranaa kennitanii jettanii fi galatoomaa jechuu barbaada. Akkasumatti obboleessa kiyya Abdii Raggaasaa, obboleessa kiyya Addisuu Raggaasaa, Ustaaz Farhaan garee shahadaa walumaa galatti hundumti keessaniyyuu Rabbiin gochaa jecha keessan isinirraa haa jaallatu. Waan guddaa hojjechaa jirtanii, waan bareedaa hojjechaa jirtanii, waan Rabbiillee namarraa jaallatuyyuu hojjechaa jirtanii. Jabaadhaa Rabbiin gargaarsa isiniif haa ta'u. Rabbiin dhugaa arraba keessan irra isiniif haa kaa'u. Rabbiin karaa ofii jaallatira Rabbiin isin haa dhaabu. Hamtuura Rabbi isin haa tiisu isiniin jechuu barbaada. Inni biraa immoo ajaa'ibaan sooshaal miidiyaa kana baay'ee isin fayyadamoo ture. Ammuma irruma caafee xiqqoo dhaga'e malee dhageenyisi waan kaa'aa turesi. Garuu mootummaa isaa oggoo kan dhagaanii jedhanu oddoo shakkii nama keessan galiin oggoo xumuramuu isaa oggoo dhagaanu baay'ee namatti tola. Haqiiqaatti wanni guddaan wanni nuti walii dhaabnu kenna garuu amantii islaamaa nama jaallatu qofaaf kenna waan ta'eef meeshaan amantii islaamaa immoo ittiin tiffatanu meeshaan amantii islaamaa ittiin eeggatanu maallaqa miti. Barumsa jechuudha. Barumsa irratti xiyyeeffachuu nu barbaachisa. Akkasumattis tokkummaa kan keenya eeggachuu irratti nu barbaachisa. Ogguuwwan akkasii kun boris iftaanis waan akkasii kun yoo ka'ee jedhee odoo kallattiidhumaan walirraa odoo hin hubatiin afaan nama sanarraa odoo fagaachuun isin barbaachisu walitti qalbii cabuun isin barbaachisu. Waan kanarraa hafee jedhes immoo inshallah qaamaanis wal bira jirra waan ta'eef waliin mari'annaa wal bira dhaabbannaa wal gargaarraa homaanuu wajjinumaanuu jirra. Abshiraa jabaadhaan isinumaan jechuu barbaada. Wanni guddaa wanni naasa jiru haasaa gurguddaa isintu haasa'e boris isinuma taasaa. Waan kanarraa hafee jedheen immoo du'aa isin gochuudhaan yaada isinii kennuudhaan inshallah waan barbaachisuun isinii wajjiniin jirra. Warra qastee irra jiranus ta'e warra gartanii jala jiranus ta'e hunduma keessan yoo gochaaf jecha keessan Rabbi isinirraa jaallatu annumaaf walitti qabamtan jedhe hunduma keessan Rabbiin isin milkeessu duniyaatti akhiraatti Rabbi isin gammachiisu jechuu barbaada. Galatooma Ustaaz Farhaan. Addisuu kana umraa kana akkarsiisaa irra boodatti hambisaa irraa naan jedhan. Abdii naan jenne si sultaan boodatti hambisaa jirra gaarii miti sa'a kana dhufee jennaani. Wallahi akkana naan jedhan. Gaarii miti sa'a kana dhufee jennaani hin barbaannu. Imaanni sirriitti qalbii isaa keessa gadi dhaabbatee sa'ayiitu jira, waa hedduu jira, aduutu jira, xawaafa jira, hojiin umraa hedduudha. Namni imaana sadii keessaa hin qabne waan kana nuffee ajriillee osoo irraan arganne birriin illee akkanatti baakkanee deebi'uu danda'a waan ta'eedhaaf dura imaana gadaa jabeeffatu dura barumsa irratti kurate haa godhu gaafa isaan jedhan akka viidiyoon kun sagaleen kun isaan bira geesse hubadhee amma isin galateeffachuudhaan barbaada asumaan abdii kiyya baga yeroo sana akkana gootanii hayyee asumaanuu namni biraa namni yaada qabu yoo jiraate nama biraatti tarree sagantaanis alhamdulillah rabbil alamin haala bareedaa ta'een xumuramee jira waan ta'eedhaaf. Ustaad Farhaan sagantaa namni abdii waan dubbattu yoo qabaatte abdii Muusaa dubbadhu abbaa manaa dura dubbanne hayyaa kallah abdii ko waan dhaamtus waan dubbattus yoo jiraate. أي الله يحييكم بركة داول فات ربي سنا بركة جسو أني نمني ببيكان يونا مدرو دبته دبي في تعال درو دبين دبته مي دبين دميرا هدنا تلا أني باينا نمو يرو استازوني في أكاس ملة ورينا عمري أنا رجل جدا وري أكا أديسو جبا كنا تجعلن كسا يوجراتني واد بچلن سدادا lagi hojjetu das najira ani waan jedhu yoo qabaadhe gabaabatti ijoollee keenya ijoollee muslimaa ijoollee keenya warra tiktok wajjin fayyadamnu arrallee waan takka argaan ture adara ijoollee keenya miiraan hin deemina waa yoo argitanis yoo waa dhageessanis miiraan hin deemina suutuma deema maaliif jennaani
anilleen akkuma keessan ijoollummaan narra jira sana reeda baasan dhugaan seenaa sana reeda dheengadduman tiktookii irra baasan isa akkuma keessan ijoolleedha dhiigni kiyyallee ho'aadha ariifadhu na godha garuu warra duraa kana ilaaleen obsaan illeen obsumaan deemna rabbiin obsaan nu adeemsisu nama faarsuus haa ta'u nama arrabsu ani waan kana yeroo hunda irra deebi'een dubbadha ani garuu waan kana irraa qulqulluudha jechuuf osoo hin taane yookaan immoo waan kana irratti ga'umsa hin qaba osoo hin taane anis wallaalaadha dadhabaadha ariifataadha hanqina hin qaba haa ta'u garuu waa faarsuuf waa arrabsuu waa owwisuuf waa jala fiiguu kanarraa haa gabaabbannu waanuma kamiyyuu sakan jennee haa laallu sini gale so waan takka arrallee argaan ture namni kamuu yoo gara islaamummaatti dhufes yoo islaamummaa keessaa deemes itti nariifatinaa itti hin jarjarinaa jala sin fiiginaa itti sin fiiginaa itti fiigdanii arrabsuuf itti nariifatinaa dhufes jettaniis immoo jala fiiguudhaaf hin nariifatinaa nama kamuu suutumaan bifa obsa qabu tasgabbii qabuun haa laallu keessaafuu namni hordofuu qabnu namarraa waa baran nama kamuu haa ta'u namni nuti irraa hordofuu qabnu namarraa waa barannu nama waa nu barsiisu jala haa deemnu bakkuma argen fiiginaa bakkuma arge jalan fiiginaa waa itti nariifatinaa waa arrabsuutti sin fiiginaa waa faarsuutti sin fiiginaa adaraa keessan waanuma hundayyuu suuta jennee sakanne jennee qabbanoofnee ija qabbanaatiin haa laallu waa immoo dubbachuudhaan dura warra nu dura jiru haa dhaggeeffannu fakkeenyaaf viidiyoo wahii namarratti hojjechuuf yoon ka'e waan badaa wahii yoon barreessu ka'e ustaas Farhaan maal jedhan laata jala galii dhaqe ustaas Farhaaniin ko ammoo dhannee haa laallu ustaaza waloo waa barreessaniiru haa laallu ustaaza Bumuwaaz waa jedhaniiru dhimma ajandaa kana irratti haa laallu haa deemnu warra dura keenya jiran kana haa laallannu maaliif jennaan fakkeenyaaf nu keessa ustaas Farhaan yoo waan tokkoof deebii kennan baqinnaa ka baqii balaayino an quufeen irraa afa wallahi quufa isa yaada isaanii miti quufa garaayyuu nyaatayyuu isun nyaatiin buluu nan danda'a ustaas Farhaan yoo waan tokko dhiyeessan yookaan immoo waan tokko irratti raddii yoo godhan yoo isaan callisan isa immoo callisi isaanii callisa koo ta'uu qaba yoo callisan isaan waan callisan qaban ana maaltu na muddare warra nu dura jiru kana haa laallannu isaan laallannee haa deemnu maaliif jennaan wanni gaalliyyuu isa dura laallata waan ta'eef nuti amma gaalaa maaliif gaala jechuun ko beellada lafarra deemti gaalliyyuu isa dura laallata nutoo maaltu nu jarjarsaa akka yoo warra imoo taatanii warri bakka imootti barattanuttis namni amiira qaba yoo tiktok irra jiraanis tiktok irrattis namni nu dura bu'aa qaba alhamdulillah ustaazota nu dura bu'an qabna akka ustaaz Farhaan akka ustaaz Bumuwaaz akka ustaaz Awwal qabna isaan kana haa laallannu hin jarjarfannu yooma oduu wahiillee nutti dhufe akkuma ayata jalqaba sayyaan ittiin nu bane sana oduu sana adda baafachuuf haa tattaafannu suuta jenne inni suuta hidhee adda nu baa waan ta'eef hin jarjarru walitti hin jarjarru kichuu waliin kunnu walitti nariifannu adaraa keessan yoo ka'ee waa argame suutuma haa deemnu jarjara kana haa ofirraa qannamnu jechumaa fi akkasumas dubbadhaa jakiissanii gurra keessa irraa na oolcha galatooma barakadhaa assalaamu alaikum. Khamriin haddii qaba waan irraa baafamutu jira sana booda eega murteessuun irratti gaggeeffamee ka'ee gariin ummataa maal jedhan akhzaakallah rabbi si haa xiqqeessuu jedhaniin haddii shari'aa fitateera namtichi haddii shari'aa irraa baheedha seerri shari'aa irratti raawwatamee jira. ربي سياتك كيسو جنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان جتشا كان هنجدنا شيطان رتين غرغارنا جاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم حرنا مني توكو دوغونغوري يوجتشي وهي أفاد إساتي بهجده persentii dhibba keessaa namni lama yookaan namni sadii dhaqee dogongortee jirta waan kana sirreeffadhu jedhee namni keessaa nama barreessu yoo argamte namni lama namni sadii argamti. Kanaan achi nama aybii nama sanaa dogongora nama sanaa gadi yaasutu baay'ata. Kun ammoo namni sun yoo beekumsa hin qabne yoo islaamummaa irratti gadi dhaabbii hin qabne akka inni haqarraa achi fagaatu akka inni miira keessa galee dogongora cimaa dogongoree rabbii isaatii walitti godha waan ta'eef hawaasa keenyaan adaraa namni sababa isaatiin dogongoratti seenu akka hin taane jedha. Inni kan biraa miidiyaa kanarratti rabbiin waasataruu nama gara haqaatti nama waamusillee rabbiin ikhlaasa rabbiin nu keessaa kaa'u namallee dhugaa dhaggeeffatee dhugaa hubatee gara islaamummaa dhufullee haqaaf dhufuu rabbiin isaa hawaffaqu yoo kanaaf hin ta'inis yoo namni biraadha
haajaa biraatii fi fooloosa jedhan barbaachaa fi waan adda addaatiif namoonni socho'u gara islaamummaa dhufee islaamummaa keessaa bahu namni akkasii jiraatee jedhe islaamummaan kana irrattis waan jedhu qaba. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala waa'ee nama jal'ina barbaade nama jal'ina filatees waan jedhu qaba. Namni tokko gariin namaadha. Erga gareen shahaadaa kun akkana ta'e ana akkanan ta'a. Erga gareen shahaadaa akkana jedhe ana akkanan godha. Akka waan rabbitti dhaaddachuu wayii rabbitti fokkoruu wayii waan akkasii wayii namoonni agarsiisan tokko hin jiru. Rabbiin ergaa wayii dabarfata. Akkuma hadiisa muslim keessatti odeeffamee jiru hadiisa 2577 irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jedhaa jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaa cibaadii law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waahidin minkum maa naqasa dhalika min mulkii shay'aa. Ilala yaa garboota koo jedha Rabbiin ergaa Rabbiitiin dhaggeeffadhaa bareechaati. Yaa garboota koo jedha garboonni Rabbii kan jaallatee Rabbiif gabroomutu jira kan immoo giddiidhaan Rabbiif gabroomutu jira. Gaaddidduun keenya giddiidhaan Rabbii isatti garboomti Rabbii isatti abboomamti. Washajaru waddawaabbu wanti lafarra socho'u hundi garbicha Rabbiiti. Giddiidhaan kan Rabbiif garboomutu jira. Rabbiin yaa garboota kan koo jedhe osoo dura keessan jechuun uumaman abbaa keenya Aadamirraa kaasee hanga ummata Nabi Muhammad macarashaa ummataa walitti qabatee insi namaa fi jinnii walitti qabatee osoo irra jal'aa qalbii nama isinirraa ta'e yookaan qaama isinirraa ta'e osoo taatanii fakkeenyaaf namni hundi osoo akka Ibiliis ka'e ta'e yookaan ammoo akka Fir'aawn ka'e namni hundi jal'ate maa naqasa dhaalika min mulkii shay'a mootummaa korraa waa takkan irratu yaa Rabbi haa kennuufi Rabbiin nu warra garee shahadaa jedhamu ustaaza tokkotti wallahi Rabbiin giroo tokkotti nurraa qabu Rabbiin. قل ما يعبأ بكم ربي جل أمة كفارا كان اللي وانت ربين قال إسلام ما تواموف جرت حاجة مي أصول تاني ربيني وفي جراتي كجرب وابو فتني فيتشو